Eegsifni yookaan aadis yeroo hunda bilbila keessan irra dhufee dhukkubbii mataa isinitti ta'e taanaan har'a furmaata isaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira na waliin tura. Ashama harka fuunee Jundee Yuusufiin jedhama Yuunivarsiitii Odaa Bultumitti barsiisaa fi qorataadha. Chaanala kanaan rakkoolee teekinooloojii wal qabatan akkasuma akkaataa onlaayinii kana irraa fayyadamaa ta'uu danda'amuu fi waa'ee yuutuubii wal qabatu hunda tolaawwan argattaniif viidiyoon yeroo yeroon gadhiisu akka isin hin dabarreef sabskiraayib godhaa jechaa amma garuma viidiyootiin isin dabarsa. Beeksisoota adda addaa osoo nuti hin barbaadin silkii keenyarra seenuudhaan hojii keenyarraan dhiibbaa ga'an kana karaa adda addaatiin ifirraa bilook godhuu dandeenya. Beeksisoota kana bilook ofirraa godhuudhaaf karaalee lama sadii waliin ilaalla jechuudha. Karaa inni jalqabaa gara seetingii seenna silkii keenyarraa gara seetingii seenuudhaan seetingii keessa yeroo seennu silkii tokko tokko irratti neetwork and internet kajaa'utu jira achi keessa seenna jechuudha. Silkii keenyarratti ammoo more connection kajaa'u kanaatu jira. Seetingii keessa erga seennee booda more connection kajaa'utu jira. More connection kajaa'u kanarratti click goona. Erga achirra click goonee booda more connection kajaa'u kana jalaa private DNS kajaa'utu jira. Private DNS kajaa'utu jira. Silkii biraa yoo taate ammoo network and internet kajaa'u keessa erga seentan booda achi jalaa private DNS kajaa'u argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kaayyoon keenya guddaan private DNS kajaa'u kana argachuudha. Yookaan ammoo karaa biraatiin karaa gabaabaadhaan seetingii keessa erga seentanii booda gara gubbaatti sarchi baarii keessa seenuudhaan sarchi baarii irratti private DNS jettanii yeroo barreessitan isiniif fida jechuudha. Private DNS jettanii yeroo barreessan isiniif fida achirra click gootanii san booda gara kana dhufuu dandeessu jechuudha. Egaa amma erga private DNS kajaa'u kanarra dhufnee booda isarratti click godhanna. Yeroo isarra click goonu opshinoota sadii qaba. Tokkoffaan off kajaa'u qaba. Lammaffaarratti ammoo automatic kajaa'utu jira. Sadaffaarratti ammoo private DNS provider hostname kajaa'utu jira. So amma nuti optionii kana jalaa optionii sadaffaa kanarratti click godhanneeti private DNS provider hostname kajaa'u kana itti galfanna jechaadha. Kanaafuu optionii sadaffaa kanarratti click goona. Optionii sadaffaarra yeroo click goonu haala kanaan nuuf fida jechuudha. So iddoo barreeffamaa kanaatu jira. Iddoo barreeffamaa kanarra click goone maal goona barreeffama itti barreessinutu jira jechaadha. So iddoo barreeffamaa kanarratti maal jennee barreessinaa dns.edguard.com jennee itti barreessinaa jechuudha. dns.edguard.com jennee barreessinaa. dns.edguard.com jennee barreessinaa jechuudha. Kana jennee yeroo barreessinu beeksisoota baay'ee saayitiin amma akkana jennee asirra barreessine yookaan ammoo dns.edguard.com jedhamu kun beeksisoota baay'ee bilook nurraa godha jechuudha. Beeksisoota baay'ee isaa bilook nurraa godha. Haa ta'u garuu guutumaan guutuutti bilook hin godhu waan ta'eef ammallee isteepii biraa irratti akkaataa itti haafellee bilook irraa goonu itti deemna jechuudha. So jalqaba irratti beeksisoota baay'ee bilook waan nurraa godhuuf dns.edguard.com kajaa'u kana barreeffannaa asirratti click goonee san booda save kajaa'utu jira gargadii kanaas save kajaa'u kana irratti click godhannaa jechaadha. Save kajaa'utu jira save irratti click godhannaa. So kana booda beeksisa baay'ee waan kun nurraa bilook godhaa jechuudha. Karaa inni jalqabaa karaa kana amma gaa inni kun beeksisa guutumaan guutuutti bilook nurraa godha waan ta'eef ammas isteeppii itti aanutu jira. Isteeppiiwwan biraa waliin ilaalla jechuudha. Isteeppiin inni lammaffaa karaa seetingiitiin ammas beeksisoota bilook ofirraa goonutu jira karaa seetingiitiin. If duuba deeminee ammallee seeting keessa seennaa. Silkii keenya seeting keessa seenna. Seeting keessa erga seennee booda Google keessa seenna. Google kajaa'utu jira. So gaddeemnee gara gadii kana Google kajaa'u keessa seenna. Google kajaa'u keessa erga seennee booda haala kanaan nuuf fida. Imeelii keenya irra gattu qachuudhaan Google account yookaan manage Google account kajaa'utu jira. Achirra gattu qannaa. Achirra yeroo gattu qannu haala kanaan nuuf fida jechaadha. Haala kanaan yeroo nuuf fidu data and privacy kajaa'u kana keessa seennaa jechaadha. Data and privacy kajaa'utu jira. Data and privacy kajaa'u kanarra gattu qannaa. Isarra yeroo gattu qannu fuula kana nuuf fida. Irra gaddeemnee gara gadii kanaa maal kajaa'u argannaa my ad center kajaa'utu jira. My ad center kajaa'utu jira. Akkuma isin agartan kana my ad center kajaa'u kanarra gattu qannaa jechuudha. Isarra yeroo gattu qannu akkuma isin agartan kana fuula kana nuuf fida jechaadha. Fuula kana nuuf fida. So fuula kanarraa personalized ad kajaa'utu jira jechuudha. Personalized ad kajaa'utu jira. Personalized ad kajaa'u kanallee off irraa godhuu qabna jechuudha. Personalized ad kajaa'u kana
on ta'ee jira ammaan tana akkuma agartan kana silkii keenyarratti on ta'ee jira. On katee kanarra gattu gochuudhaan gara gadii kana turn off kajeetu jira jechuudha. Dhuma kanarra akkuma agartan kana turn off kajeetu jira. Turn off kajeetu kanarra yeroo tuqannu haala kanaan nu fidaa off ta'ee jira. Haala kanaan firraa goonaa jechuudha kanas. Ammallee egaa isteeppii biraatu jira ammas jechuudha. Ammas waan biraatu jira waan goonu gara duubaatti deebinaa. Gara duubaatti deebineeti amma karaa Chrome deemnaa jechuudha. Karaa Chrome deemnaa. So silkii keenyarraa appilikeeshinii Chrome irra gattu qabna. Appii Chrome irra gattu qachuudhaan haala kanaan banannaa. Appiin Chrome yeroo nu banu tuqaa sadeen gara gubbaa jiru kanarra gattu qabna. Akkuma agartan kana gara gubbaa tuqaa sadiitu jira. Tuqaa sadeen gara gubbaa jirturra gattu qachuudhaan settings kajeeru kanarra tuqannaa jechuudha. Settings kajeeru irra tuqannaa. Erga tuqannee booda haala kanaan nu fida. Fuula kana nu fida. Fuula kana keessa site settings kajeerutu jira. Site setting kajeeru kanarra gattu qabnaa jechuudha. Site setting kajeeru irra gattu qabnaa. Ergasii garam deemna as jala gara gadii gad deemuudhaan intrusive ads kajeeru kanaatu jira jechuudha. Akkuma agartan kana intrusive ads kajeerutu jira. Intrusive ads kajeeru kanarra gattu qabnaa jechuudha. Isarra yeroo gattu qabnu haala kanaan nu fida. So isa maal godhuu qabna? Off godhuu qabna jechuudha. Duraan haala kanaan on ta'ee yoo jiraate haala kanaan akka agartan kanatti off gootanii. Kanaafuu intrusive ads kajeeru kana yeroo off goonu innis adii tokko tokko yookaan beeksisa tokko tokko nurraa cufaa jechuudha haala kanaan. Beeksisa tokko tokko nurraa cufaa. Ammallee isteeppii biraatu jira jechuudha. Isteeppii biraatu jira. Ammas asuma jala Chrome kana jala maal goona? Asuma size setting jala if duubas deebinee jechuudha. Yeroo takka if duubas deebi'uudhaan size setting kajeeru kana jala maal kajeeru argannaa? Pop ups and redirects kajeeru kana argannaa jechuudha. Pop ups and redirects kajeeru kana argannaa. Pop ups and redirects kajeeru kana gattu qabnaa jechuudha. Isarra yeroo gattu qabnu haala kanaan on ta'ee jira yoo ta'e pop ups and redirect kajeeru kana off goonaa jechuudha. Isa kanas off irraa goona. So beeksisoota adda addaatii fi pop up adda addaa akka inni nutti hin finne godhaa jechuudha yeroo off goonu isa kanas. Kana off irraa goona. So haala kanaan beeksisa silkii keenya irratti dhufee osoo nuti hin hayyamin yookaan hayyama keenyaan malee silkii keenya irra dhufee nu dararu yookaan immoo dalagaa keenya hojii keenya nu dhorku haala kanaan beeksisa block firraa godhuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan beeksisa adda addaa block firraa godhuu dandeenya. Amma gaasirratti wanni beekuu qabnu beeksisaa fi notifiikeeshiniin adda addaa garaagarummaa qaba jechuudha. Beeksisaa fi beeksisa yookaan ad kan jennuun kanaa fi notifiikeeshiniin garaagarummaa qaba. Appiin tokko tokko kan notifiikeeshinii baay'ee nutti erguutu jira. Notifiikeeshinii baay'ee nutti erguutu jira. Appiiwwan akkasiillee yoo barbaaddan notifiikeeshinii san firraa cufuu dandeessanii jechuudha. Notifiikeeshinii firraa maaliif notifiikeeshiniin baay'ee yoo silkii keenya irra seenu hojiin itti hojjennu irraan dhiibbaan ga'uu danda'a waan ta'eef kanaaf notifiikeeshinii sanillee off irraa godhuu dandeenya jechuudha. Haala kamiin notifiikeeshinii off irraa goona jennaan isteeppii lameen takkaan notifiikeeshinii adda addaa off irraa godhuu dandeenya. Silkii keenya irraa gara duubaa deebi'uudhaan gara seetingii deemnaa jechuudha. Notifiikeeshinii off irraa godhuudhaaf. Amma gaa adii osoo hin ta'in notifiikeeshinii off irraa godhuudhaafi appiin adda addaa notifiikeeshinii nutti ergaa so notifiikeeshinii off irraa godhuudhaafi jechuudha. Gara seetingii deemnaa. Seetingii keessaa garam deemnaa apps and notification kajeelutu jira. Apps and notification kajeelutu jira. Silkii keenya irraa immoo app management kajeelutu jira. App management kajeelu kanarraan gattu qaddaa. Ergaan gattu qaddee booda akkuma agartan kana app list kajeelutu jira yookaan immoo silkii biraatti all app kajeelutu jiraachuu danda'a. Silkii keenya irratti ammoo app list kajeelutu jira. App list kajeelu kanarraan gattu qaddaa jechaadha. Ergaan achirra gattu qaddee booda appiiwwan silkii keenya irra jiran naa tarreessa. So appii silkii keenya irra jiran kana yeroo inni naa tarreessu appiiwwan jiran kana keessaa appii notifiikeeshinii baay'ee natti ergu nin beeka waan ta'eef isarraan gattu qaddaa jechuudha. Anaan fakkeenyaaf appii notifiikeeshinii yeroo baay'ee natti ergu viidmeetii fa'aadha. Akkasuma Google illee natti erga. Akkasuma Facebook illee notifiikeeshinii baay'ee natti erga. Kanaaf kana keessa viidmeetii irraan tuqaddamee viidmeetii barbaadeetiin akkuma agartan viidmeetiin isa kana innis notifiikeeshinii baay'ee natti erga waan ta'eef ifirraa cufuun barbaada jechuudha. Notifiikeeshinii isaa haala kamiin ifirraa cufaa appii viidmeetii jedhu kanarraan gattu qaddaa. Yeroo inni isarra gattu qaddu haala kanaan fuula kanaan of fidaa. Fuula kana jala notifications kajeelutu jira jechuudha. Notifications kajeelutu jira isarraan gattu qaddaa. Isarra yeroo gattu qaddu haala kanaan naa fidaa. Haala kanaan yeroo naa fidu allow notification kajeelutu jira jalqabarraa jechuudha. Allow notification kajeelutu jira. Isa kanaan off godhaa jechuudha.
allow notification kaja yeroon of godhu haala kana fakkaata. Kana booda appiin viidimeetii kun notification tokko illee natti erguu hin danda'u jechuudha. Appiin viidimeetii notification tokko illee natti erguu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan notification tokko tokkoon appii tokko tokkoon irra deemnee notification isaa irraa cufuu dandeenya jechuudha. Yoo Googlein notification baay'ee nutti erga ta'e Google bannee haala nama isiniin agarsiise kanaan notification isaa off irraa goona. Yoo Facebook ta'e Facebook bannee notification isaa off irraa godhuu dandeenya. Appii hundaa'u tokko tokkoon notification isaa off irraa godhuu dandeenya jechuudha. Appii notification isaa nu baay'atu jechuudha. Haala kanaan nama silkii keenya gara gubbaatti yeroo gabbannu warreen notification baay'ee nutti ergan haala kanaan addaan baafachuu dandeenya. Amma kun notification natti ergamuudha. Asirra amma YouTube'tu jira, TikTok'tu jira, YouTube, Instagram, akkuma agartan gara Facebook'tu jira. Facebook illee baay'ee natti ergaa jira jechuudha. Asirra YouTube'tu jira. Akkuma agartan kana asirra appii kamtu notification natti ergaa kaja usan asirra addaan baafachuu dandeessu. Notification keessan irraa addaan baafachuu dandeessu jechuudha. Gara gubbaatti silkii keenya yeroo gad bannu jechuudha. Okay. Sambooda haala kanaan appii notification baay'ee isinitti erguu san irra gattuqattanii notification san off irraa gootanii jechuudha. Karaa inni biraa karaa ittiin notification irraa cufuu dandeenyu gara Chromeetiin illee irraa cufuu dandeenya. Gara Chromeetiin Chrome irra gattuqanna appii Chrome irra gattuqanna. Appii Chrome irra yeroo gattuqannu gara gubbaa deemnee sadiin irra gattuqanna. Eegasii setting kaja irra gattuqanna. Setting kaja irra erga gattuqannee booda notification kaja utu jira. Gara gadi gad deemnee notification kaja kanaatu jira. Notification irra gattuqanna. Notification irra yeroo gattuqannu notification style kaja utu jira silkii keyyarraa. Silkii biraatti irra immoo sites kaja jiraachuu danda'a. So notification style kaja irra yeroo gattuqadhu fuula kana naa fida jechuudha. Fuula kana naa fida. Gara gadi yeroo gad deemu site kaja utu jira. Sites kaja utu jira. Site kaja kana jala saayitoota baay'eetu kan notification nutti ergan jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf silkii keyyarra business.facebook.com kaja utu jira. Facebook jechuudha. web.facebook.com kaja utu jira. Akkasuma www.youtube.com kaja utu jira. Saayitoota notification baay'ee isinitti ergu as jala argachuu dandeessu. Kanaaf saayitiin notification isinitti erguun saayitii badaa yoo ta'e yookaan immoo saayitii isin hin barbaanne yoo ta'e as jala irra gattuqachuudhaan off gootanii jechuudha. Firraa fakkeenyaaf all sites notification kaja utu jira. Hunda isaa bakka takkatti firraa off godhuu yoo barbaadan asirra gattuqattanii off ta'ee jira jechuudha. All sites notification kaja kana off godhuu yoo barbaadan off godhuu dandeessanii. Yoo barbaadan immoo saayitii tokko tokkoon firraa cufuu dandeessu. Fakkeenyaaf business.facebook kana firraa cufuu yoo barbaade isirraan gattuqadhaa narraa cufamee jira. Web.facebook kaja kana yoon firraa cufuu barbaade isirraan gattuqadhaa narraa cufamee jira. Haala kanaan tokko tokko isaa haala kanaan firraa cufuu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan firraa cufuu dandeessanii. Egaa adii fi yookaan immoo beeksisaa fi notification illee akkaataan itti firraa cufnu akka armaan olitti laalle kana jechuudha. Kaarraa kanuma fakkaataa jechuudha. Walumaa galatti beeksifni yoo isin rakkise akkaataa armaan olii kanaan ifirraa cufuu dandeessu jecha. Barumsa biraatii walitti deebinaa nagaan tura.